jaarsa qaba nama bultii keessa tureedha jaarsa qaba. Akkam ta'etti fakkaate jidduun galee amma eegana seebe gara ji'a 8 guuta jedhe. Ati mees jirta? Ani biyya arabaa jira. Kana dura dhuftee deebite? Dhufee deebee baatii 8 gahee asitti. Jaarsan qaban jette? Galee lafa wayii makootiin bitadde as deebee. Sanaan booda akkuma ishii san amma eeganas deebee haala achi ture. Laalee gaafan deebi'u haalli natti bareedu didee maallaqa amma eeganas deebee hojjetaa jiru kan ergaan jiru nan dhaabe. Lafa sumaatu dhufee bitee deemee biraa deemee miire? Hayyee duuba maali? Gootiin jira. Amma jidduu kana jidduu kanatti maallaqa waan ergine lafa kana himata sirratti bannee seerri gurguree naa kennaa naan jedha. Jaarsummaan kee? Kuni seerri akkanaa hin jira biyya keessatti jaarsa kiyyatu naan jedhe. Ilmaan walirraa qabdanii? Ilmaan lama walirraa qabna. Duuba osoo ilmaan lama walirraa qabdaniiti lafa wajjin bittan gurgurachuu fedha? Maqaa kooti waan jiruuf addatti gurgurachuu hin danda'u ture. Amma naali himata sirratti baneetiin kara seeratiin iddoo ati lafaatiin jirratti seerri gurguree naa qoodaa naan jedha. Kun ija seeratiin kanarratti amma bakki amma gaafii ijoo si gaafachaa jiru seerri lafa nan hin jirratti lafa maqaa kootiin jiru gurguree dhuguma isaa qoodamu yoo yaada kan yaada sibiraa waan akkanaa yaada naa qoodu sira biraan barbaade lammaffaa immoo yoo yaada kana sirritti keessan beenne ta'e nama seeraa kanaa gaafatuuf hin barbaade. Okay, kan nama seeraa siif hin gaafadha garuu lafti ati lubbuun jiraannaan lafti maqaa keetiin yookaan immoo manneen maqaa keetiin taanaan sumaatu irraa itti gaafatamaa jechuudha. Maali si wallabbi qabda immoo maaliif? Inni maaliif? Ilmaan keessanoo eessa jiran? Wallablee ilmaan kiyya takka mana barumsaatti fira bira itti galtee kutaa 9 geechee takka mucaan immoo isuma bira jira. Okay, inni jaartii bira qabaa? Jaartii biraa fidee naan jedha nama jidduu kana keechee kanas deebi'e. Jaartii biraa fide? Jaartii biraa fide jedhanii manuma nanii ijaare keessatti jaartii biraa fide naan jedhanii namni natti himan. Kanuma kanarraa deemanii maallaqa dhoowwadhee kanas deebi'e. Bakki itti amma gaafii natti ta'edha mallattoo gaafii natti ta'aa jiru. Karaa dhuunfatiin akka gurguran hin beekama kakootiin jira waraqaa minaa natti hin bitellee nama bira ol kaa'ee dhufe isatti hin kennin. Bakka akkas ta'an. Bakki gaafii natti ta'e akka isin kennin. Seerri akkanaa jira seerri akkanaa biyya keenya keessa bakka nan hin jirretti lafa nan hin jirretti qabeenya inni himata narratti banee seerarratti inni akkam jedha sitti fakkaate gaa'ela jissee tanan gaa'ela wajjin qabna gaa'ela jissee tanani qabeenya qoochisiisaadha kara seeratiin. Wanni akkas hin jiru. Seerri akkanaa biyyuma keenya dhageenya garuu tanaan dura lafa nan hin jirretti seerri qabeenya irratti murtee kennee qabeenya qooduun jira haga baankii mallaqa baankii keessa ogoota baankii dirasiirra maallaqa keenaa qoodaan aan jedhe naas fararraasitti. Wanni akkas hin jiru wanni akkas hin danda'amu soba lafa san kaartaatti qabda mire kaartallee itti qabu garuu filaan itti qabu kaartaatti baafne kaartaan dhume naan jedha saanani achi jirutti. Rakkoon qabu bakka ati hin jirretti inni gurguree fudhachuu hin danda'u. Akka dhuunfatti hin danda'u hin beeka. Yoo ta'ellee seerri sirraa osoo hin ta'in isarraa hin fuudha. Isarraa hin fuudha hin beeka garuu seerri isarraa fuudha malee ati. Qabeenyaadhaaf abbaa manaa qixaa kan jedhamu suni seera akka seeracha qabeenyaadhaaf manaaf abbaa manaa qixaa jedhama amma. Yoo ta'ellee seerri kan keen qoodu bar isarraa yoo inni qabaate isarraa sii qooda malee. Jechuun amma akka amantaatitti amantaa amma keessa akka musliimatti baay'ee akkasitti hin deemamu kara keenyatti amma nama amantaa kiristaanaa sii galee. Amantuma kiristaanaatti yoo ta'e kan ammoo nama beekutti gaafadhe abbootii seeraa kan ammoo abbootii seeraatti gaafadhe gama amantii kiristaanaatti illee isaan itti gaafadhe inshallah siif hima. Ejjen bakka yaada kee illee kanaa qoodduu amma akkama yaada keenaa qoodaatu kanaan barbaade isa lammaffaa nama seeraa gaafattee akka bakka yaada naa qoodduun barbaada. Jeequ kana bakka mee kara seeraa kanaan hubachuun qaba. Amanuu dadhabe seerri akkana godhu jira laata jedhe. Sana waa'ee gama seeraatiin adda baafadhe sitti hima. Adda baasee sitti hima garuu ati hin dhiphatin. Maallaqa kan kee immoo akka gootuu siif beekaa jechuudha. Maallaqa rakkoon qabu isa hin qabadda akkuma dura qabadde. Amma seerumti bakka lafa nan hin jirretti lafa kanarratti murteessee isaa qoodu kun jira Itoophiyaa keessa jira kan jedhu amma gaafii natti ta'e. Bakka sodaachisuma maallaqaa ergituudha yookiin immoo haa galtee wanni walitti bannaa seeraan kara seeratiin qoodachuu haa barbaadu lafa nan hin jirretti akka hin jirre anillee akkasuma nama nafa. Saniifuu ati hin dhiphatini. Haga kanaan hin gahe bakka nan hin jirre kana toona jala. Kana hin danda'u. Bideetoo waan akka seeraa hojjetee. Kana hin danda'u dhisi. Kana hin danda'u kan hin dhiphatin. Kun hin danda'amu. Yoo inni akkas godheewu dhagaysaa dhageeffadhu yoo inni si duuba agartee akkas godheewu yeroo dhuftee jechuudha yeroo dhuftee
isaa fi warra gartee jijjiiree gartee gurgure hundaa walitti qabdee seeraan gaafachuu dandeessa. Yaa namni hunduyyuu akkanuma naan jedhama nama tokko gisee haasofsiisu akkuma kee kana inni oduma ta'eeyyuu seeraan deebitee gaafachuu dandeecha paaspoortii qabdaa yeroo dhuftee deebitu qabdaa waan akkas jedhanii na gaafatan. Natti himanii namni. Saniifuu sanii dhiphatanii ati hojii ta'e uffadhu hin dhiphatin. Ayyee galatoomi bakka shanaa jiraadha. Ayyaa nagaatti abbootiin seeraa yookaan immoo namni heeraa fi seera waa'ee lafarratti muuxannoo qabdan koomentii barreessaadhaati waan kanarratti ibsa obboleettii teenyaafis godhaadha namoota biraatiif illee gartee akka barumsa ta'uuf barreeffamaan nuuf ibsa namni rabbi sodaachuu isa jira ilmi namaa gartee waaqayyo sodaachuu isa jira rabbi nu atiisu hundaafuu viidiyoo kanarraa gartee barumsa akka fudhatan abdiin qaba viidiyoon kun gartee sunitti tolee laayik godhaadha akka nama bira hunda ga'uuf sheer godhaa sadiif namni gartee sabskiraayib hin godhin sabskiraayib godhaadha maatiin uftaadha bakka dawwalee kanas tuqaadha viidiyoon gartee hin gadhiisu yeroo hunda gartee daayirektii isin bira gaachuu galatoomaa ulfaadha rabbiin bakka jirtanitti isin haa eegu haqa keessanillee gartee rabbiin isiniif haa eegu. Akkana ji'a tokko akkana minamina bichaa wajjiniin turre na biraa qabamee galee achi bakka maatii birarree deemee maatirree araarsaa wajjiniin guddanna wajjiniin ol ijaarra jedhanii bira galee inni baay'ee asin ture maa waan takka qabatee galee harka wal fuunaa waliin jettanii qaalee walii galtan gaa jalqaba suudiitti wal bartanii hayyee. Achi suudiitti wal bartaane wal barree biraan katamaa biraa tanan turaan gara katamaa riyaadii kanan jiraa ture gara makaa isa bira dhaqee. Achi xiqqooma waliin turre achumaan inni bakka na bira qabamee galee kan qabamee galee inni kan ture asi suudii keessa yoo xiqqaate akkana ji'a tokko waggaa tokko walakkaa akkana minamina dalagee gaafa asi galoomaa hin qabu ture harka duwwaa galee jechuudha kan waggaa tokko walakkaa dalageerree maatiin jala nyaatanii fitanii surma nama suudiitti dhafatee galee jechuudha inni shukkaan qabdee gadi buufte. Achi ani kanas erga waadaa wanaa galee akkatti maatii birarreen hin deema jedhee waadaa walii galee mana ijaaranii waa hunda xumuranii maatii kee araarsanaan jedhee ishi jedhee lafa magaalaa asallaasitti binnee wajjiniin mana ijaarree xumurree baajaajirree waajaajii wayitirree binnee lafa duwwaa wayitirree akkanatti birmaasiyaan arguun jechuudha lafa duwwaa wayitirree akkuma naannuma asallaa sanitti bitee geeffanne jedhi waa hunda. Sumatu maallaquma keetiin jechuudha. Yana amma gaafa nani nan gala jedhee paaspoortii baafadde jechuudhaan nan gala jedheetu ani qaamaan qabu waan ta'eef. Achi gaafa nani paaspoortii baafadduurraa bakka na doorsisuu eegalee akka nani hin galle akka nani galuu hin barbaadu na doorsisuu eegalee akkuma godhe sossobeetuma itti gala jedhee arrabsoo isaatirree doorsisa isaatirree hundaa danda'ee ta'u. Akkanatti bakka ishee waan hundayyuu rakkoon qabu gara maatii deemi jedheeni sossobee gara maatii akka deemu godhe jedhe. Maatii bira deemee. Jechuun maaliif walloltan guyyaa tokko maatii bira oolee jaarsa erguuf. Jechuun lola maaltu fide gaamman tanaati maallaqatti ergitee mana ijaartee. Ingeeluu akka galuun barbaadu inni akka galuun barbaadu. Manuma keetiin maallaquma keetiin manallee ijaartee. Akka galuun barbaadu bakka rakkoon asitti akka ani galuun barbaadu. Waan hunda inni gaafa asii galu surree lamaas tanuu agartee miicinee jechuudha. Miicinee mana hidhaatitti itti finne birrii kaffallee jechuudha. Suudii rakkoodha hin beekta mana hidhaatirra deemee nama gaafatuu hin danda'amu. Surree jiinsii lama agartee miicinee mana hidhaatitti itti finne shibichaa qabatee gale birriin waggaa tokko walakkaa dalageerree maatiin akkasitti jalaa daaraa godhanii akkasitti bu'aa ture jechuudha. Akka duwwaa dhumeetu takkittiin qabateen galee ani birruma kiyaa waan hundaa geeffatee yoo xiqqaate kan waggaa shanii irratti ergee amma birrii waggaa shanii kana irratti ergee gaafa waggaa ja'affaa jedhu seenuun paaspoortii baafadhee inni kir jedhe jechuudha. Maaliif ani paaspoortii baafannaan maaliif kir jedhe gurbaa kana jedhee maallaqa itti erguudhaa beeshi. Amma maallaqa itti erguudhaan nani na doorsisaa dhaqee lolaa dhaqee bakka siyyuun beekuu siyyuun barbaadu jedhee torban tokko biloo na godhaa torban tokko narraa hiikaa torban tokko biloo na godhaa torban tokko narraa hiikaa ture jechuudha. Birii mana irratti erguu dhiifte. Amma biloo kuma na godhaa narraa hiikaa moggaa tokko xumuree. Osoo birii irratti hin ergina moggaa tokko xumuree tanan jira ishee. Amma achumaan dheengaduma dhiyoo kana torbe dabarte keessa gara Addis Ababa deemaatiin kee gara Addis Ababaatti inni immoo gara Nyuutti gara Asallaatti gara Arsiitiin jechuudha. Maatiin keessa jiraatan. Maatiin kee gara Finfinnee jiraatan gara Kattaa Buraayoo jiraatan.
nama wayii gara Dubai gaggeessuuf gara Addis Ababa ol dhufe jedhe. Achi bakka Addis Ababatti ol dhufte maatii kiyyaa wal bare jedheeni lakkoofsa maatii kiyyaa kenneefi maatii kiyyaa fedhe lakkoofsa isaa kenneefi walitti fide maatii kiyyaa Addis Ababatti dheengaduma dhiyoo kan. Maatii kiyya bira deemee jaarsa ergu fananii qobbaa jedheeni guyyaa qab jaarsa ergurre itti meetoo moosseenii biraa gale maatii kiyyarree jechuudha. Maatii kiyya jaarsa ergu fanan jedhee sobeeni kijibeeni biraa galee gaafa maatii kiyya biraa galu birrii waggaa tokko jala deessan as ergitu malee maatii kiyya biran deemu qaxaroo qabee tanan jira. Ofirree saalfachiisini anarree saalfachiisini dafi birrii ergiinan jedhe. Maatiidhaa qaxaroo qabee tanan jira. Ani bakka birrii hin ergu. Birrii yoo ta'e duraanuu kallikkii sirratti hin ergine. Amma birruma ishee akka jirtu hin deemi maatii araarfadhu. Deemee seera nu guutti ani nan galaa. Birrii waggaa tokko dalage kanarree kaan meeshaanirree ergadhee too'ee kan irraa hafte qabeetuman galaani eessayyuu fiduu jedheen jedhe. Akkasitti deengadda kidaamii kaleessaa kana ture jechuudha qaxaroo maatii kiyya maatiin kiyya qophaa'anii jaarsa erga jedhanii sissinnaanii qophaa'anii eeganii maatii kiyyarraa hafee ishee. Yan maatii kiyyarraa hafee amma ergaan inni bira galee waggaa jaafitee tanan jira karaa. Waggaa jaha. Gara waggaa torbaatti deemaa jechuudha. Isheen immoo kana jiru biyya kana waggaa saglaffaa erga biyya kana waggaa sagalee garuu erga inni bira galee amma waggaa jaha jechuudha. Maallee ergite inni maallaqa uummattee ergisaniini manallee ijaarratee manallee ijaaree jechuun maallaqa osoo lafallee bitee manallee ijaaree baay'ee bitee jechuudha. Yeni sumun ammaree lafa biraa kophaatti bitee jechuudha lafa duwwaa kophaatti bitamee jira. Inni fuudha jira moo? Fuudhee isaanii namni fuudhee naan jiru hin jiru anumaa fuudhe naan hin jenne akkanumatti bakka birree natti ergitu malee gara maatii keetii hin deemu ta'u bakka akkanuma birri mana harka jirtu sanaa fi naannessaa bidoo kana godaanaa arrabsaa na doorsisaa birrii duraanii fudhadhee tanan badaa birrii duraaniitti deessin argisiisuu daa'imni agartuu akkasitti na doorsisaa jira jechuudha. Amma. Ati maal tana dhageessaa wani isin jiru isa kan dhuguman jaalatamire. Jaalachuun hin jaalladha garuu amma irraa goree jira kaayecha bakka akkanaan yaadi naa ta'an jiru bakka amma nachi isa wajjin jiraachuu nuti arguu isaan fedhuwan. Yoo si faraaramee amma osoonuu yoo araaramee fi maatiin hin araaramaniif maatiin bari qophaa'anii sinnaanii qophaa'anii eeganiini akkasitti raafe jechuudha. Maatiin hin araaramaniif osoonii araarameef iyyuu jechuudha. Maatii baay'ee itti qabamanii baay'ee itti rifatan jechuudha maatiin kee hundi. Tamaatillee manguddoo araarsaa beektaa? Yoo isinummaan gartee wayii galtan yoo innummaan gartee gama kan kee hadee butee tamaatillee nagaa maatii manguddoodhaatu araarsaa. Maallaqa kee malee ana nan barbaadu. Ani nan gala jennaan iyyuu lola kaase duraan nagoomaa wajjin jira. Wajjin jiraataa ture waliigallee gaafa ani baaspoortii lafa bakka natti jijjiiramee lola kaase jechuudha. Inni ka barbaadu ana osoo hin taane maallaqa qarshiidha kana. Mee hundaafuu. Kun immoo namni nama ka danda'amu miti. Ana maal beektaa akka gartee namni shamarran keenya gartee irraa gartee wanni baratu. Ana maal beektaa akka gartee nama uummata keenya irraa gartee maaliif yeroo hedduu akkuma kee kanatti gartee deengaddalee takka na dhufteeti ilmoo narraa dhaleetti gartee narra dhiisee deemee na jalaa badeettee dhuftee dhalaa hedduu keessa dhalaa hedduu shamarran keenya hedduu keessan dhufe na bu'aa jiraachuu. Ani qaamanuu gaafa nufe gartee qaamanuu si argee too argaa dabarfatuun hin danda'a rakkoon qabu yeroo dhiyoo keessatti dhufu. Ani qaamanuu dabarfatuun hin danda'a rakkoon qabu. Namni gartee waa waggaa shanii dhiisi waa waggaa fayyaa qaban diddamaatu ni dhaba garuu namni gartee waa waggaa shanii dhiisi waa waggaa diddamaatu ni dhaba. Rabbiin yeroo takkatti gartee dachaa godheesiif kan. Inshallah Rabbiin gartee walitti sin organisu yaadina ti garuu hin dhibbatin. Waan akkanaa jira dhugooti hedduu nama rifachiiste obboleettiin tuni Rabbi akkasidha baasuu fi viidiyoo kanarraa gartee gorsa guddaa akka irraa fudhatan abdiin qaba. Ijoolleen dhiiraa immoo hundallee miti namni hamaan namni gartee badaan tokko ijoolleen dhiiraa keessallee ni jira. Isinis gartee nama keessan gartee namatti dhiyaatan gorsaadha. Karaa deebisa hunda caalaa immoo viidiyoo kanarraa gartee barumsa akka fudhatan abdiin qaba. Obboleettiin immoo du'aa godhaadhaa fi Rabbiin gartee akkasiidha Rabbi adeebsuuf jaati du'aa godhaa fi video kana immoo like godhaadhaa akka gartee nama hunda bira ga'uuf share akkasuma godhaadhaa YouTube keenya gartee waan gartee barumsa baratan ergaa gartee mudannoo yoo qabaatanis naqunnamaadha isin keessummeessa sagantaa itti aanu gartee angoloota chaanatti nagaan naaf tura.